Jaavaan magaalaa bishaaniin marfamtee jirtu kan Indooneeshiyaa keessatti argamtudha. Magaalaan kun walakkaa uummata Indooneeshiyaa miiliyoona 284 ta'an of keessatti qabattee jirtuu fi giddugala dinagdee biyyattii isa guddaa taatedha. Ningisiin naannoo Eratan Waatan jedhamu waggaa dheeraaf jiraatteetti. Yeroo tokko ganda qurxummii qabuuf mijatu turte. Amma garuu naannoo guutuun bishaaniin nyaatama waan jiruufi magaalaa badaa jirtu taateetti. Tadinya sih waktu saya kecil di sini belum punya suami. Yeroon daa'im ture lolaan akkasiin turre. Naannoo goga ture. Garuu waggootaan booda hammaata ta'e. Saya tambah tahun tuh saya kayak gini. Naannoon kun gandoota biroo lolaa kanaan nyaatamaa jiran hedduu keessaa tokko yoo taatu, kunis asii gadi nyaatamuu lafaa cimaa ta'ee fi bishaan lafa keessaa baay'inaan qotamurraa kan ka'edha kan mudate. Ningisiin lolaa karaa balleessu, mana liqimsuu fi maatii hedduu buqqisee ijaan argiteetti. Haa ta'u malee ofii ishee turuu filatte. Sababa kanaan guyyaa guyyaan rakkoon kun ishee mudata. Yeroo lolaan guddaan dhufu bisaan agasiitti ga'a. Wanti hundi bisaan jalgala. Kutaalee hundi keessa gala. Lolaan naannoo isaatti walakkaa dhufu halkan isaa 10tti duubatti deebi'e. Lol kan gad baasu kennan mancabsina. Qarqara kaaba Jaavaa guutuu keessa namoonni miiliyoona 30 ol ta'an naannoo balaa bishaaniin miidhamuu danda'u keessa jiraatu. Warshaalee fi zooniin indaastirii naannoo sanatti argaman biqiloota dhaabuu fi bakka eegumsa qurxummii ijaaraniiru. Haa ta'u malee sababa haala qilleensaan balaan kun ammallee hammaateera. Bara 2050tti naannoon qarqara galaanaa baay'inaan bishaaniin nyaatamuu akka danda'u ogeeyyiin akeekkachiisaniiru. Mootummaan amma ittisa guddaa dallaa galaanaa kiiloomeetira 500 fi paampii gurguddaa ijaaraa jira. Garuu lafti qarqara galaanaa dabalataan misoomaaf waan kennamee fi dallaa kana ijaaru qofti gahaa mitii jedhu qeeqxoonni. Ganda Ningisiin irraa gara kiiloomeetira 300 fagaatee magaalaan qarqara galaanaa Kendaal keessa namni tokko manni isaa akka jalaan banneef qabsaa'aa jira. Hiddi biqiltuu maangroof jedhamu lafti lolaadhaan akka hin dhiqamne eeguu danda'a. Akkasumas qurxummii fi simbirroodhaaf bakka wal hormaataa ta'a. Abrasi terbesar itu pada saat tahun naannoon Kendaal bara 2019tti lolaa hamaadhaan nyaatamuu jalqabe. Yeroo sana dhiibbaa hamaan nutti dhaga'amuu jalqabe. Rakkoon kun kan mudate sababa akkaataa itti fayyadama lafaatiin. Naannoleen qarqara galaanaa amma gara naannoo industiriitti jijjiiramaniiru. Kawasan pesisir sekarang ini menjadi kawasan industri. Warshaalee fi buufanni doonii naannoo indaastirii Kendaal keessatti ijaaraman yeroo dheeraadhaaf biqiltuu maangroof qarqara galaanatti argamu waan balleessaniif himatamaa turan. Haa ta'u malee qondaaltonni himannaa kana ni haalu. Warshaaleen osoo hin ijaaramin yeroo dheeraa dura rakkoon sigiga lafaa jiraachuu falmu. Sababa biqiloonni lolaa kana dhaabuu danda'an balleeffamanii fi lafti lolaadhaan nyaatamuu eegale. Mootummaan zoonii indaastirii sababa guddaa nyaatamuu lafaa naannoo kanaan ta'uu cimsee haala. Akka hanga'oonni jedhanitti nyaatamuun lafaa naannoo Jaavaa sababa uumamaatiin jedhu. Waastoon miidhaa qaqqabaa jiru arguudhaan tarkaanfii fudhachuu eegale. Itu warga pada ikut menanam. Biqilaa nyaatamuu lafaa hambisuu danda'u maangroof jedhamu dhaabuun eegale. Sana booda jiraattonni naannoos kana dinqisiifatanii anaa wajjin dhaabuu eegalan. Biqiloonni kun yeroo guddatan biyyeen achi keessatti kuufamuu jalqabe. Yeroo kana biqilaan kun rakkoo kanaaf furmaata ta'uu akka danda'u hubadhe. Laju ombak. Bara 2006 eegalee wasitoo fi jiraattonni naannoo sanaa biqilaa maangroof kan kumaatamaan lakkaa'aman dhaabaniiru. Bosonni kun amma diriiree qarqara galaanaa fi manneen jireenyaa eegaa. Garuu akkuma lafaa baay'een indaastiriif kennamaniin biqiloonni kun muramuudhaan balleeffamaa jiru. Yoo guutummaan qarqara galaanaa industiriif oole naannoowwan hafan xiyyeeffannoo addaa barbaadu. Ta'uu baannaan miidhaan kun qarqara galaanaa bira darbuun bakkeewwan biroos miidhuu mala. Dampaknya akan ke sana. Akkuma baay'inni bishaanii yaa'uu fi miidhaan jijjiirama qilleensaa dabalaa deemuun jiraattonni naannoo Jaavaa bakka jireenya isaanii eeggachuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru.